yomi fiketu turti anga yomiti Iba da fanda di babe Iba takolaki di babe Iba takolaki Arabana sofe so sofe Upolu yomi fiketu Fuune daawwattoota keenyaa kun qophii ODM Oromoo Digital Multimedia ti qeerroo tokkoon toorarraa qabaa qeerroon koo kana duras kan beektan Garbaabaa Gaaddisaati Garbaabaa Gaaddisaa qeerroo qara jennee ijoollee si'ana abdannu keessaa tokko egaa haala Oromiyaa fi Oromoon yeroo ammaa kana keessa jiru turreettan waa tokko akka qeerroo Oromooti isa gaafadha namni kun nama biyya keessaallee neetwoorkii mataa isaa danda'een ijoollee gargaaraa jirudha. Humna isaatii qabsoo kanas nama tumsaa jirudha. As biyya alaa kanatti erga imalee asis dhudha'amee hin teenye wantoota diyaaspooraa kana keessatti nama hidhan nama takkaalan qabanii gadi waan baay'eetti nama irraanfachiisaniin irbuu ganamaa sana hin ganne ammarraatti garaansaa qeerroo duukaadha. Muuxannoowwan jiranis immoo nama Orka tokko malee gadi ba'ee hubannoo isaa kennuu fi qeerroo baay'ee karaa qabsiisuu qajeelchuudha Garbaabaan kana duras ijoolleen baay'een biyya keessaa ni beektu ta'een abdadha. Garbaaba toleettee dhiyaachuu keetiif maqaa miidiyaa kootii fi maqaa qeerroo qarreessi jaallatanii fi sileellisaniitiin si galateeffadha. Ayyee beekan atillee sagantaa kanarratti naaf feeruu keetiif galata qabdaa galata fudhaa. Egaa Garbaaba baay'een waan Oromiyaa kana egaa ittuma jirraa ittuma jirtu gidduu kana immoo wantoota baay'eetu wal xaxee deemaa jira haala tibbanaa kana yoo hin haasofne jennee waci abashootaa akka malee ol ka'aa jira yeroo ammaa kana kan bara waggaa 27 fi wayyaaneen yookiin Tarsiimoon Mallasaa gadi isaan cabsee gadi ba'anii homaa dubbachuu hin dandeenye yeroo ammaa kana erga warri OPDO ofiin jedhan kun aangoo fudhanneerra aangoo qabanneerra erga isaan jedhanii as garuu akka malee machaanii jiru warri sirna nafxanyootaa sirna warra minilikii sanaa. Kanarratti ejjennoon qeerroo ejjennoon qabsoo bilisummaa Oromoo galiin qabsoo bilisummaa Oromoo haala sirnoota durii darbanii kanaan wal qabsiisee akkamittiin ilaalaa yookiin ati muka qeerroo tokkootti akkamittiin ilaalta? Galatoomi beekan egaa dubbii koo keessotoon seenii nama maaqsaan jalqaba. Oromoon yeroo mammaaku karaa nama gadhee sareen ibidda qaqqaammatti jedha. Haalli amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi biyyittii keessatti ta'aa jiru karaa laafinaa fi dadhabbina namoota kaayyoo Oromoo irratti gantoomina qabanii fi otoon beekiin warra Oromoo fakkaatanii Oromoo keessatti dhalatanii guddatanii saba kana burjaajessuu irratti hirkatanii Habashaan waggaa 27 awwaalame reefi Habashaa reefi Minilik waggaa 27 awwaalame sun dhadhaatee ka'ee inni kun immoo karaa OPDO nutti dhufe jechuudha. Hawaasni keenyi wanta isaa hin galletu jira. Ammallee wanta hubachuu hanqatetu jira. Hawaasa keenya keessa nama adda addaa akka jiru hubachuu xiqqoo ammallee hir'inni ni jira. Hawaasa keenya keessa maaltu jira? Ayyaan lallataa fakkaataa fi warra faayidaa dhuunfaa maallaqa dinagdee mataa isaaniitiin deemuu barbaadantu jira. Warra kaayyoo dhugaa qabatanii deemuu barbaadantu jira.
amma warri fakkeessitoonni kun uummata yeroo burjaajeessitanitti fudhatama uummata keessatti akka carraa argataniinis haa ta'u carraa gara siyaasaatti achas fuulduratti bahuudhaan miidiyaanis haa ta'u maaliin isaan kun uummata keessatti confusion akka uummanni asii achi daddaaqamu gochuu OPDO keessatti jijjiirama finna jedhanii warri yaadan ni jiru. Of course OPDO'n yeroo baay'ee deddeebisee kaasaan ture. OPDO'n Oromoo mitiin jedhan. Yeroon akkas jedhu OPDO keessa alataan Oromoo hin jiru miti. Heeraa fi qajeelfama OPDO keessaa kan namni hin dubbifne tokkotu jira. Kan namni barre haga ammaatti kan namaaf ifan taane tokko. Qajeelfama yeroo OPDO keessatti miseensa itti ta'amu haala simannaa miseensaa keessa OPDO kan jiru maal jedhaa bulchiinsa yookaan sagantaa siyaasa OPDOtti namni aman Tigrees haa ta'u Amaaras haa ta'u Guraagees haa ta'u sagantaa dhaaba siyaasa dhaadhi'ootti kan amane miseensa guutuu ta'uudhaaf mirga qabaayedha. Dogoggorrii fi badii guddaan iddoo kanatti. Isa kana kan godhanii fi gaafa OPDO uuman gara fuulduraatti uummata Oromoo kana saba guddaa xiqqeessu waan jedhu karoora waan qabaniif warri TPLF kana fidanii gowwaan OPDO keessaa Oromoo keessaa dhalatee OPDO keessatti galemmoo isa kana dhaqeeyyuu hin dubbisu. Kanaaf gaafa ijaarsa OPDO keessaati haga har'a OPDO'n sadarkaa wanni itti ga'etti saba adda addaa kan Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan. Magaala Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan harki caalaan isaanii saba biraa wajjin wal makaadhaa jechuudha. Yeroon akkana jedhu namni saba biraa wajjin wal makaa ta'e Oromiyaa keessatti taayitaa kam keessattuu yookaan dhaaba siyaasaa kam keessattuu hin hirmaatiin. Haa ta'u garuu jarreen kun haalli isaanitti Oromoof Oromiyaa ilaalanii fi haalli dhalataan Oromoo dhugaa dhiiga Oromoo dhugaa qabu tokko immoo garaagarummaa qabaa jechuudha. Rakkoolee kanatu mammaaksan jalqabarra kaasellee kana fide jechuudha. OPDO'n saba keessattuu hawaasa saba biraadhaan ijaarame dhaabumti isaa gaafa daawwannoor ta'u gadameessuma keessaa gaafa bahu gadameessa Tigiree keessaa bahe jechuudha. Gadameessa Tigiree keessaa gaafa bahu immoo aayidooloojii Tigiree qabatee bahe. Achi keessa namoonni aarii qaban namoonni quuqaa qaban jijjiirama fedhan hin jiranii miti. Ni jiru garuu sadarkaa paawar isaan waliin beekanii. Amma haala amma Oromiyaa keessatti mul'atuu fi haala amma OPDO keessatti mul'atuun yeroo ilaaltu kudhanii wal qabu karaa irratti taakkoo walitti ta'uu gufuu walitti ta'uu jijjiiramni kun iyyuu akkuma barbaade boolla yookaan tuubboo barbaade keessa akka barbaade dhangala'ee akka hin deemneef kan hudhaa itti ta'e warreen kanatu achi keessatti wal ijaaranii qajeelfamni OPDO yeroo sagantaa siyaasa isaanii keessatti haala miseensaa yeroo dubbatu akkuma sii kaase warreen kana waan affeeruuf isaan kana wal qulleessuu hin dandeenye. Rakkoo guddaan iddoo kana jira. Kanatti hirkatee Abiyyi immoo achasuma ba'ee tokkummaa Itoophiyaa gootota warra Atsee kana hawultii isaanii maalii isaanii bakkoota adda addaati maalii Tewoodiroos maalii kana gara sana deemee jechuudha. Jechuun nama kana sadarkaa 100% sadarkaa itti shakkuu dandeessu. Of course nama kana fidanii achi keessatti Oromiyaa keessatti dhalatee akka guddatu godhanii sadarkaa jechisiisu surra geessisaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo warreen faayidaa fi garaadhaaf fiigan keessattuu dhaaba mormituu keessa warra jiran. Warreen immoo dhaqanii OPDO kanattis akka silmiitti maxxanan. Isaan kunis rakkoo mataa isaanii fidanii keessattuu waa'ee Finfinnee wajjin wal qabatee uummanni Oromoo konfiyuuzinii keessa akka galu isa godhee jechuudha. Uummanni Oromoo kanadha kan inni adda baasee ilaaluu qabu akka hawaasaati. Qeerroon bilisummaa Oromoo keessattuu dargaggoonni hunduu hawaasa Oromoo keessatti gahee siyaasa taphachaa turan wareegama adda addaa kaffalaa turan kanadha kan isaan beekuu qaban. Egaa Garbaabaa dubbii kee dammaan qabee afaan kee dammaan qabee
yeroo ammaa kana immoo keessumattuu gara paartii 107 jedhanii galmeeffatanii gadi ba'aniiru. Paartii kana keessa immoo yeroo ammaa kana adda bilisummaa Oromoo argaa hin jiru. Liistiin tokko sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jira gidduu kana. Kana keessatti ati akka miseensaaf deeggaraa adda bilisummaa Oromoo tokkotti adda bilisummaa Oromoo marsaa itti aanutti filannoodhaaf of qopheessuu hin feene moo filannoo boordii filannoo keessaa dhiitame moo akeeknii fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoo yookiin qabsoo bilisummaa Oromoo kanaa Oromiyaa keessatti toora biraa qabateera. Kanarratti tarii muuxannoo qabdoo ta'e siqeenyaan waan kana quba qabdoo ta'e filannoo as adeemaa jiranii wal qabsiisee dhaabni karaa nagaatiin biyyattii qabsaa'uudhaaf gale kun egereensaa gara kamii? Sanaan wal qabsiisiiti immoo shira waraana bilisummaa Oromoo irratti adeemsifamaa jiru karaa keessaaf alaatiin wantoota sana tuttuqxee waan nutti himtee natti tola. Galatoomi waa'ee filannoo otoo hin darbiin dura gaaffiidhuma jalqabaa wajjin wal qabsiisee wanti ani kaasuu barbaade waan amma Finfinnee irratti wal qabatee deemu Habashaan seenaadhuma hin jirre fuudhanii miidiyaatti ba'anii Oromoo yoo barbaadan reeffa keessan miliyoona 2 lafa naquu dandeenya. Yoo kana achi afaan keessan qabadhaatii Finfinneen lafa keenyadhaa, Shawaan lafa keenyadhaa haga jedhan sadarkaa kan haga tuffatamne geenye jechuudha. Kana kan godhe maalinni keessattuu warreen jala kaattota OPDO fi OPDO'dhuma mataan ishee jijjiirama uummata Oromootiif fida jettee otoo wanni jettu ani naan galu maaliif Oromoodhumti qofti hammataa akka ta'u naa galaa hin jiru. Oromoodhumti hammataa qofa, Oromoodhumti saba biraa akka jaalatu, Oromoodhumti qofti akka wanni ta'u maaliif dhiibbaan sabicha irratti akka godhamu naa galaa hin jiru. Nama lafa keetti dhufee, qe'ee keetti dhufee lafti kun hankee miti, qe'een kun kan kee miti, dhimma hin qabdu kanarra. Finfinneen lafa sabootni keessa jiraatan, saboota sana akka keessa jiraatan kan hayyame uummata Oromooti bara. Laqamtee keessa sabaaf sablammii adda addaatu jira. Laqamtee maaf akkas hin jedhamu? Amboo keessa Guraagee, Tigiree, Amaara saboota adda addaatu jira. Adaamaa keessa saboota adda addaatu jira. Finfinneen garaagarummaa sanarraa hin qabu bara. Sirrii. Gartee Jimma keessa saboota adda addaatu jira. Saboonni kun lafa kana keessaa ba'a, lafa kana keessatti daldaltanii jiraachuu hin dandeessan, waliin saba keenya faana jiraachuu hin dandeessan, mana ijaarrachuu hin dandeessan hin jedhamu. Seem Finfinneenis kanuma ba'a. Finfinneen Amaarris, Tigireenis sabni hunduu keessa jiraata. Darbee immoo mootummaan federaalaas akka mootummaa federaalaatti keessa jiraata. Darbee akka Afrikaatti gamtaan Afrikaas keessa jiraata. Kanuma wanti jiru. Kanarraa hafee Gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffii abbaa biyyummaa sana keessatti amma Oromoon Finfinneerraa gaaffii abbaa biyyummaati kan gaafatu waa'ee sabaaf sablammii jiraatanii miti. Amma ati biyya Kanaadaa keessa jiraatta. Biyya Kanaadaa sana keessatti lafti Kanaadaa kun kan kooti jettee falmii ati qabdu hin jiru. Sabni kan biraas amma naannaa sanaa biyyuma Itoophiyaa keessa ta'anii Finfinnee keessa kan hin jiraatin hin jiru. Hin jirani. Kanaaf akka waliigalaatti egaa maal qaba sagantaan keessan sagantaan adda bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo bilisummaa Oromootiin adeemu kana garamitti Oromoodhaaf tarsiimoo siyaasaa akkamii qaba dhimma Finfinnee kanarratti wal qabsiisee yoo tarsiimoo sanaan immoo milkaa'ina argataa haala qabatama amma keessa jirruutiin jechuu kooti. Waan amma OPDO'n gochaa jirtu caalaa waan fooyya'aa maal fiduutu danda'ama garbaaba. OPDO'n Oromoo miti kan ani jedheef dura kaase kanaafidha. Bartee Oromoo ani akkan beekutti adda bilisummaa Oromoo Finfinnee keessa Oromiyaa fi Finfinnee gidduutti daangaan akka sararamu kaayyoo sagantaas karooras hin qabu. Finfinneen lafa Oromooti. Uummanni Oromoo keessa jiraata. Aadaan Oromoo, seenaan Oromoo keessatti dagaaga. Afaan hojii sirna gabroonfataatiin afaan tokko qofa ta'e sun hafee afaan Oromoos afaan sabni biraas keessatti maajoriitii yoo qabaate murtee mataasaatiin murtee uummataatiin Finfinneen daangaan Oromiyaa gidduu otoo hin taane akkuma magaalaa Amboo akkuma magaalaa Adaamaa Oromiyaa keessatti bulchiinsa Oromiyaa jalatti bulti. Sabni kaan immoo mootummoonni gamtoomanis haa ta'u mootummoonni adda addaa immoo achi keessatti waajjira kireeffatanii jiraachuu danda'u. Kun
lafa kee fuutee namatti kennitee naannoo biraa gootee wanti ati ijaartuuf hin jiru jechuudha. Uummanni Bahar Dar keessa saboonni adda addaa ni jira. Daangaan saba magaalaa Bahar Darii fi daangaan mootummaa naannoo Amaaraa gidduu jiru hin jiru. Finfinnee maalumaaf akka nama jala gugguufnuu fi maalumaaf akka nama jala sirbinee nama gammachiisuudhaaf ofii of dhiiksinu annaa galaa hin jiru. Isa kana rakkoo guddaan gadi ba'anii warri OPDO keessattis Oromoo bakka buuna. Nuti uummata Oromootu waan sabni Oromoo jedhu ala deemuu hin dandeenyu. Fedhii hawaasa Oromoo tiksuudhaaf dhaabbanne yoo jetti taate OPDO'n yoo Oromoo uf godhanii yoo Oromoo ta'anii Oromoo uf godhanii haala kanaan deeman magaalaan Finfinnee akka magaalaa Adaamaatti Oromiyaadhaan gaggeeffamuu qabdi. Wanti galii achirraa ta'us sun waan salphaa ta'u sitti fakkaata ree Garbaabaa kiyya amma Oromiyaadhaan gaggeeffamte jechuun Oromiyaadhaan bulte jechuun gibirri jiru Oromiyaadhaa gala afaan ittiin gaggeeffamu afaan Oromoo ta'a. Oromiyaan buluu faana waan baay'eetu wal qabatee jira. Lakkiga iddoo kanatti wanti yaadni kennaa gala. Gibirri sassaabamu seeraan baasuu dandeessa. Federaalli isa kamiin gibira iddoo kamii sassaaba. Mootummaa naannoo Oromiyaa iddoo kamiitu galii ta'a. Mootummaa federaalaa iddoo kamiitu galii ta'a waan jedhu ko seera dambii baasuu dandeessa. Kanaaf gaafa Oromiyaa jalatti galu afaan Oromoo qofaan Finfinnee irratti akka raawwatu afaan Amaariffaa afaan dubbii akka hin taane afaan hojii akka hin taane dhiibbaa gochuu miti. Lamaaninuu wal faana deemsisaa bulchiinsi kun garuu akkuma magaalaa Jimmaa akkuma magaalaa Adaamaatti Oromiyaa jalatti deebi'ee bulchiinsi jiru sirni jiru raawwatee itti waamamni ishee paarlaamaan ishee teessumni isheen caffeen isheen qabdu caffee jalatti deebi'ee akkaataa kanaan itti fufuu danda'a. Kana qajeelfama ba'a. Kana keessatti kana immoo eenyutu godha dandeesse OPDO'n dandeessee gooti immoo eenyutu godha. Sana OPDO'n kan gochuu qabdu sanadha. Yoo sana hin goone hawaasa jalaa haa turtu hawaasa burjaajessinidha kaayyoon uummata Oromoo. Karaarraa maqaa yoo dandeessan kana godha. Yoo kana dadhabdan immoo karaarraa maqaati waan uummanni Oromoo filate gara fuulduraatti mootummaan uummanni Oromoo filate gara bulchiinsaatti gaafa dhufu kun murteessuudhaaf daqiiqaa jaayuu sitti fudhatu jechuudha. Amma gaa mootummaa Oromoon filatee jette gaa amma waa'ee filannooti kan hin kaase ammas filannoodhaan abdiin uummata Oromoo filannoodhaan fuulduratti nuti eegaa jirru maayini abdii qabna akka Oromootti bor Oromiyaa bulcha biyya Oromoo bulcha jennee paartii nuti abdataa yookiin eegaa jirru jira maaltu sitti mul'ata anatti mul'achuu dideefani sababiin isaa haala amma jiruun gaaffii jalqaba ati kaafte irratti waan adda bilisummaa Oromoo filannootti seenaa paartiin akkatti wal gurmeessaa jira maali wanti ati kaafteetu. Wantumti barbaachise adda bilisummaa Oromoo filannootti akka hin dhiyaanne biyyittii keessatti nagaadhaan hawaasatti akka hin mul'annedha. Dhiibbaan mallas irraa kaasee haga ijoollee mallas Abiyyi fa'aa har'aatti jiru jechuudha. Isa kanadha uummanni Oromoo kan inni hubachuu qabu. Keessattuu dhaabbileen abaa'oo keessaatii akka ammeebaa cicciramanii ba'an kun immoo waanuma biyya alaa yeroo jiran kana dhiibbaa gochaa wal arrabsaa wal dhiibaa turan sana fudhatanii gara biyyaatti galan. Bayeessa isaan kun harki caalaan isaanii OPDO'tti dhaqanii makamanii. OPDO'n immoo akka kaayyoo isaan dura manaa ba'anii keessatti dullooman keessatti rakkoo argan sana ta'aa hin jiru. OPDO'n kan isaanii OPDO'n akka booji'amtootaatti isaan laalaa jirti. Isaan immoo kana hubachuu hin dandeenye OPDO'dhuma sana faana ta'aniitu abaa'oo irratti duula gochaa jiru. Abaa'oon filannoo irratti dhiyaachuun furmaata waaraa qabu furmaata biyyittiidhaaf bilisummaa akkuma Itoophiyaatti bilisummaa biyyittiidhaaf gara fuulduraatti furmaata guddaadha. Yoo ammoo akkuma mootummaa Mallas darbe sana ijoolleen Mallas Abiyyi fa'aas abaa'oo irratti dhiibbaa godhanii kan abaa'oo filannoo keessaa baasan yookaan gara biraatiin kan deeman yoo taate rakkoon biyyittii keessaa ittuma fufa ammallee.
yeroo darbe haasaa goone irratti waan hooggansa ABO fi waan waraanaa waan kaastetti jira. Waraana galchan hamma goonfanii amma daninnatiidhaan itti marsanii homa jedhanii ijoollee namoota sossobanii galchan warri galee maalirra akka ga'e argine. Yeroo sanas baay'ee dubbachaa turre dhimma kanarratti utuu wanti sun hin ta'in baay'ee mari'ataa turre haa ta'u malee wanti nuyi jenne wanti xiinxala nuyi kennine sun hinuma raawwate kunoo dararaan jiruu fi waraana sanarratti wanta amma bobba'ee jiru mataan isaa ragaa guddaadha. Egaa amma maalinni wanti jiru dhiibbaa akkaataa kanaan godhanii ABO dhiibbaa godhanii filannoo keessa hambisuuni waraanni ABO yeroo ammaa kanatti kumoota hedduudhaan leenjii fixee kumoota hedduudhaan immoo leenjiitti seenee kumoota hedduudhaan immoo sochii guddaatti jira jechuudha. Kun balaa guddaadha gara fuulduraatti ABO balleessina yoo jedhan ofumarratti abidda tuulu. Hooggansa achi keessaa quucarsina rakkisna jechuun ni maluta. Waraanuma keessaa hooggansatu wal filata kanaa booda jechuudha. Inni kun warri biyya keessa jiru karaa nagaadhaan qabsaa'utti carraa banuu danda'a. Yookaan immoo taa'anii hiree isaanii akka eeggatan gochuu danda'a. Dhaabicha gidduutti rakkoo fida, miseensa gidduutti rakkoo fida wanta jedhu amantaa gonkumaa hin qabu. Maaliif miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo walabummaa fi bilisummaa Oromooti kan eegan. Kanaaf wanti barbaachisaa fi murteessaa ta'ee yoo dubbiin isheedhaa gale keessattuu Oromoon OPDO keessa jirtu. Oromoonni OPDO keessa jiran yoo dubbiin isaanii gale. Warreen immoo dhaqanii akka silmii OPDOtti dhaqanii maxxanan kunis. Kana dura wal dhiibuu, wal arrabsuu, wal irratti duuluun kun ga'ee isaanis gara sanatti dhaaba OPDOdhuma ODP jedhame sana jabeessanii keessatti wal gurmeessanii asiin immoo adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n immoo gama tokkoon waloodhaan biyyittii keessatti karaa nagaadhaan filannoon itti aanu waan deemu natti hin fakkaatu. Maaliif haala amma qabatamaa jiruun muddama amma jiruun seeraa fi heera sirranneetu jira. Qajeelfama akkaataa itti miidiyaatti dhiyaattu qajeelfama akkaataa itti filannoo uummata keessa deemtee barsiistu qajeelfama wayyaaneen dhiphistee baasteen socho'uu akka hin dandeenye gootee waan baaftee jirtuuf isa sana qajeelfama hedduutu jira. Qajeelfamoonni sun hamma haaromanitti qorannaa mataa isaanii barbaachisa. Yeroodhuma waan hin qaban natti hin fakkaatu. Sana jala ga'anii isaanumti mootummaadhumti haala kanaan muddama keessa otoo jirru filannoo hin gaggeessinu jedhanii ni dabarsu jedheen amantaa qaban. Dabarsuun sun immoo deemee hacuuccaan irra jiru, hacuuccaa saba Oromoo irra jiru. Miidhaa fi cunqursaa amma jiru kana baddu baasuma irratti hin tursiisu sabni keenya ammayyuu ba'aa garbummaa dadhabeera. Sabni keenya buqqaatiin iddoo adda addaatti duuti, adamsamuun, hidhamuun kun saba keenya irratti wal gaggeeddaraa jira. Filannoon achi darbaa bubbulaa yeroo deemu saba keenya irratti waa'een mootummaa dhabuu, mootummaa isaaf quuqamuu dhabuu kun immoo gaaffii jalan galuu isaaniif gammachuudha. Filannoon achi darbuun sirna amma biyya bulchuu fi lafa qabataa deema. Booda akka ati ol hin jennetti gadi si cabsuu danda'a. Dippiloomaasiin sirratti hojjetaa, humnaan sirratti hojjetaa, meeshaadhaan sirratti hojjetaa, waraanaan sirratti hojjechaa deema. Akka kanaan egereen nutti mul'atu, egereen saba Oromootti, qeerroo Oromootti mul'atu maali jettaati? Ani akkatti gama lamaan hin laala. Uummanni Oromoo yoo danda'e filannoon sun akka hin dabarre dhiibbaa mataasaa gochuudha. Yoo immoo filannoon sun kan darbu ta'e uummanni Oromoo baay'ee hacuuccaan irratti dhufaa, dhiibbaan irratti dhufaa otoo hin taane mootummichiyyuu tortoraa deema. Mootummichiyyuu ofii badaa deema malee sirni bulchiinsaa harkan jiru, sirni siyaasaa dinagdee harkan jiru waan hedduutu waan wallaaquu fi mootummichuma dhiibbaa irratti godha. Hagas immoo qeerroon Oromoo waraanni Oromoo immoo jabaachaa deemaa jechuudha. Yoo filannoo sana kan gaggeessine ta'e akkasumas immoo ABOs immoo filannoo sana keessaa dhiibanii kan baasan yoo ta'e mootummichuma irratti dhiibbaa qaba. Qabsoon Oromoo immoo dargaggoonni Oromoo immoo daran bakkoota hedduutti qabsoodhaaf yeroo isaan itti of jabeessan yeroo itti xawal waallees qulleeffatanii of keessaa
eenyu dhugaa Oromoo dhaabbate eenyummoo maallaqaa fi faayidaadhaaf dhaabbate isa jedhan uummanni keenya illee iddootti inni qulleeffachaa deemutu jira jechuudha. Inni kun dargaggoonni keenya akka isaan bakka jiranitti of leenjisanii dirree waraana dhaqanii leenjii qofa otoo hin taane ofuma isaanii bakka jiranitti waraana ta'anii yeroo of leenjisanii walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa saffisiisuu irratti yeroo isaan hojjetan carraa bana jedhaniin eegan. Mee akka qeerroo inni kun nageenyaan fidu biyyattii keessatti siyaasa baalaansii ta'e fiduu dhiisuu ni mala. Haa ta'u siyaasa baalaansii ta'e fiduudhaaf wanti barbaachisu karaa nagaadhaan filannoon itti aanu kun adda bilisummaa Oromoo dhiibbaa tokko otoo irratti hin godhiin waajjira isaa irratti cufamu otoo haala sana hin godhiin filannootti akka seenu filannoon nagaan keessattuu Oromiyaa keessatti akka raawwatu. Waan waraanaa yoo barbaachise immoo waan waraanni adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan filannootti gaafa seenee waliigaltee ta'e sanaan waraanni kun hidhannoodhuma sanaatiin bulchiinsa Oromiyaa keessatti akka inni hirmaatu godha. Waan ati leenjii qawweerraa fuutee galmeessitee poolisiitti waan ati si kennisiisu jiru. Waraanuma sana fuutee bakkoota Oromiyaa magaalota bulchiinsa Oromiyaa jala jiranii fi hunda keessatti akka poolisii Oromiyaatti waraanni sun akka inni jiraatu taasiftaa jechuudha. Hamma kana waan mataa nama dhukkubsu binti barbaada. Hamma kana fallaasama hedduu keessa yookaan mataa dhukkubsuullee akkamitti dhiisare haa jennu amma utuma filannootu dhiyaate adda bilisummaa Oromoo sagalee guddaa argachuudhaan utuu biyya sana filannoo sana injifatee haa jennu gaatu warra kaafaawwati jettu sana wajjiniin walitti dhufanii haaba cimaa tokko ta'anii akka ammaatti kaafaawwan mataan isaayyuu dhaaba socho'aa jiru natti fakkaatu ammaatti tibbana kan akkaataatti ilaalaa jirrutti waanuma rafaa jiran iyyuu fakkaatu darbee immoo isaan keessa namoonni hooggansarra jiran yeroo isaanitti duula waraana bilisummaa Oromoo laaffisuuf abaa'oo laaffisuudhaaf jala deemanii dhaqanii waraana isaa hiikkachiisanii holola irratti hojjetanii OPDO isa qaama faallaa waliin morkatan sana gargaaranii hojjetaa isaa ta'anii yeroo isaanitti tajaajilaa jiran argina. Kun immoo karaa kan biraatiin kaafaawwati jettu sana jibbisiiseera. Sababiin isaa itti aanaan hoogganaa kaafaawwa tokko dhaaba Oromoon sabboontota jala yaa'an laamshissuudhaaf jedhee waraana isaa butuchuudhaaf jedhee waraana hiikkachiisuu bobba'e. Keessumattuu kan akka Baqqalaa Garbaa jechaadha. Yeroo akkasii kana keessatti sabni ni jibbaa saba gidduutti deeggarsa inni kaleessa yeroo abaa'oon hin jirre kaafaawwadhaa kennaa ture maqaan isaallee amma gadi bu'aa dhufeera. Kun immoo deemee utuudhuma abaa'oon filannootti dhiyaachuu dhiisee kaafaa'oon dhiyaate kaafaa'oon iyyuu beekamaadha amma kaanitti tilmaamuun hin danda'ama. Qixa OPDO mitiiti ruubii OPDO biyya sana keessatti sagalee hin argatu akka amma istaatisii amma jirutti. Sababiin isaa warri isaa hoogganan already as galagalanii Oromoo irratti wanta hin taane yaadaadha kan isaan jiran. Saba Oromoo sabboonummaa laaffisuu, hiree murteeffannaa sana balaaleffachuu, sababiin isaa isaan akka Itoophiyaatti waan ta'eef durumayyuu waan paartii kaafaawwa sana keessa kan jiru Itoophiyaa kana dimokiraatik godhanii yookiin federaalizimii gaarii tokko jalatti ijaaranii hiree Oromoo ol kaasanii ilaaluu waan sanadhaan isaanii. Haan Oromoo haan abaa'oo completely faallaan. Oromiyaa hiree murteeffannaa kan keerratti of bulchiidha, kan keerratti ofii keetii ajajiidha, ofii of bulchiidha, riisoorsii keetii eeggadhuudha, afaan keetii afaan guddaa godhiidha. Akka sagantaatti dhugaama dubbachuudhaaf taanaan sagantaa Oromoodhaaf sagantaa adda bilisummaa Oromoo kan fakkaatu hin jiru. Kana boodas hin dhalatu. Haa ta'u malee haala amma qabatama amma jiru kana keessatti wanti nuti hawwinu suni waanuma dhiyeenyatti dhufee nu harka galu yookiin adda bilisummaa Oromoo waraana isaa wajjiniin saba isaa wajjiniin wal ta'ee kana dhugoomsu sitti fakkaataa akka qeerroo Oromootti akka nama muuxannoo qabuutti kaleessa dheengaddasii qabsoo kana keessatti gatii baase tokkotti maaltu sitti argamaa jira Garbaaba kanumaan xumurraa gaaffii deebiku. Fageenya taamaatu nagaan ta'i rakkatu si rabbii jira biiloftuu sobsii ta'i. Akka uumamaa gurraacha garaan garba
waan KFO kaastee jirta. Egaa namoonni adda addaa dhaaba kam keessaayyuu bitamuu ni malu. Kana homaa gochuu hin dandeenyu. ABO keessaas namoonni bitaman hedduun jiru. KFO keessaas immoo maallaqaan isaa ta'u waan tokko tokkoon namoonni miseensa olaanaa KFO keessa jiran olola yeroo ABO irratti gaggeessan sooshaal miidiyaa kanarraa hin argita. Isaan kana jechuun miseensotaa fi deeggartoota KFO hunda bakka bu'an. Kanaaf ABO keessaas akkuma namni ganee waraana iyyuu fudhatee warra galee jira miiree baroota darban keessaa yoo kaasu. Warra akka obbo Baqqalaa Faas yoo kaaste egaa ani nama kana wantan irraa eeguun irraa dhabee nama kana mana hidhaa waliin tureera. Haalli inni amma itti godhame kun egaa tarii nan tolchaattis otoo hin beekiin waan hedduun dhiibbaan namarra jiraachuu ni mala. Sanumaan dhiisneetu walumaa galatti irratti naa qulqulleessi waraana bilisummaa Oromoo bara itti Abashaan bara itti Tigreen hidhachaa jiru keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo hiiksisuun tolchuudha. Kun tolchuu miti. Siigalee akkattiin ani ibsuu barbaade namoonni dhaaba kam keessaayyuu bitamuu ni maluun siin jedhe. Beekaniis haa ta'u otoo hin beekin. Kanaaf dhimma obbo Baqqalaa fi namoota hooggansarra jiran KFO keessaatii ABO irratti diinummaa hojjetanii isa kana guddaa goonee hin laallu. Akka nama dhuunfaatti ilaalla wantichi. Maaliif wanti kun ta'e jedhameetu itti yaadamee godhame gama warra diina qabsoo Oromoo ta'aniin KFO fi ABO'n akka walitti bu'aniif KFO fi ABO'n akka wal shakkaniif namoota achi keessaa luluqqisanii walirratti duulchisuun kan godhame kanaafidha. Kana jechuun immoo miseensotaa fi hooggansa KFO'tu hundatu ABO wajjin wal dhabe jechuun sirumaayyuu persentii 90% kan ta'u miseensii fi deeggaraan ABO fi miseensii fi deeggaraan KFO garaagarummaa dhumayyuu hin qaban. Akkuma durasii kaase namoonni 2-3 namoonni muraasni keessaati dantaadhaan bitamanii akka dhaabichi waliigaltee hin qabne akka fakkaatu gochuu danda'u. Diinni sana keessatti harka galfatee deemuu danda'a. Garuu dhaabbileen kun lamaan dhaabbilee Oromoo jiran keessa akka addaatti warra wal jaalatanii fi wal faana hojjechuudhaaf illee fedhaa fi yaada tokko warra qaban. Sadarkaa gadiitti yeroo inni jettu kanadha kan ani beekuu jechuudha. Kabiraa ka waraanaa wajjin wal qabsiistee kan kaaste waraanni Oromoon yeroo ammaa kana yerootti waraana hiikume. Deddeebisee kaasaan ture. Nama waraana bilisummaa Oromoo harka diinaatti galchuudhaaf ariifatuuf wadaroo binnaa ofaa fannisuu jedheen dubbachaa ture. Kana kan jenneef amala nama ajjeesuu suusii dhiiga dhangalaasuu qabaachuu irraa miti. Kaayyoo elemoo qilxuufaa, kaayyoo nadhii gammadaafaa, kaayyoo sabboontonni hedduun Taaddasaa Birruufaa, kaayyoo gootonni hedduun irratti dhiiga dhangalaasanii ofii isaanii awwaalaman kana galmaan gahuu fi waan isaa wajjiniin gaafa sana irbuu seename. Gaafa elemoo qilxuu wajjiniin irbuun seename. Gaafa Magarsaa Bariifaa wajjiniin irbuun seename. Iddoo kana kaanee iddoo kana geenyaa jedhameetu irbuu waliin seename. Jarri sun irbuu sana tiksuudhaaf boolla seenanii jechuudha. Silaa yoona kana otoo taa'aniiru ta'ee akkuma nama kaanii jireenya gaarii, mana gaarii ijaarratanii, maatii gaarii ijaarratanii jiraatu. Isaan kana waree akka isaan boolla seenan goone lubbuu isaanii gabaabsine ofii keenya immoo lafarra waggaa dheeraa uumamnu waggaa dheeraa kan nu jiraachifne kanaaf irbuu isaanii fi kaayyoo isaanii kana cinaatti ganne bara faana fiigne kaayyoo fi qabsoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa hanqisuudhaaf
keessattuu diina kaleessa si garboonfachiise keessattuu diina kaleessa maalummaa keessirraa murqe gammachiisuudhaaf itti kaayyoo sharaftee waraana kana waraana diinaa gootu jechuudha. Kaayyoon kaayyoodha. Kaayyoo jaraa galmaan geenya. Lafee nadhii gammadaa boollaa baasanii boowwoo osoo hin taane kaayyoo nadhii gammadaa galmaan ga'anii siidaa nadhii gammadaa bilisummaadhaa fi walabummaa Oromiyaatiin mirkaneessuutu waboo hiikkachiisaa jechuudha. Kanaaf Oromoon kanadha kan inni beekuu qabu, dargaggoon Oromoo kanadha kan inni beekuu qabu. Kanaa booda qabsoon walharkaa fuudhinsa ta'a. Namumti tokko jalqabaniiru, abbootiin keenyi, hayyoonni keenyi jalqabanii iddoo kanaan ga'aniiru. Qeerroo fi dargaggoon amma jiru immoo isa kana galmaan ga'uudha. Yoo danda'an hayyoota keenya akka isaan ijaan argan, walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa akka isaan argan ariifachiisu. Yoo dadhabe immoo harkaa fuudhanii akka diinni hin nyaanne akka lafee gootota keenyaa kana du'a saree akka hin taane dhiigni isaanii dhiiga saree akka hin taane gochuudhaaf kaayyoo irratti cichee dargaggeessi qeerroo fi qarreen amma jiru isa kana galmaan ga'uudhaaf irratti hojjechuudha kan inni malu. Qabeenya isaatiif gochuudha kan inni malu. Wanti ati nama gammachiisuudhaaf jettee kan kee gadi baaftee gattuuf hin jiru. Addunyaa irratti sabuma kansaa qabatee cimsee qabateetu addunyaa irratti beekama. Nama of jaalateetu. Akkamittiin Oromoon saba biraa gammachiisuudhaaf hudduu qullaa taa'ame. Ati uffadhuuti, ati miidhagiiti, ani hudduu qullaan taa'a jedhee namni carraasii kennu jira. Keessattuu qabeenya Oromoo, daangaa Oromoo, lafa Oromoo, keessattuu Finfinnee wajjin wal qabsiise. Waanumti saba biraa jiraachisuudhaaf jedhamee jala gugguufamu naagalaa hin jiru. Saba biraa deddeebiseen kaasa wanta kana. Amboo fi Finfinneen uummata Oromoo Oromiyaaf garaagarummaa hin qaban. Finfinnee fi Adaamaa fi Bishooftuun uummata Oromoof garaagarummaa qabaachuu hin qaban. Haa ta'u namni keessa jira. Waajirri adda addaa Amboo keessa jiraachuu ni mala kan Afrikaa Yuuniyeeniin Amboo keessatti waajira banachuu damee banachuu ni danda'a. Sana jechuun lafa ormaa jechuun sabni biraan dhufeesi keessatti dhaqee yoo guddate, yoo jiraate, yoo nyaate lafa dhufee qabeenya kee jireenya kee dhuunfaa si saameetu biyya biraas irratti ijaarame. Amma biyya biraatu irratti ijaarame jechuudha lafa keenya. Sabni keenya dhume, qotee bulaan keenya dhume. Kanaaf waan OPDO'n nama jala gugguuftuu binaa galaa hin jiru jechuudha. Yoo hooggansi harka jiraate, yoo taayitaan harka jiraate. UNC kunii hunduu OPDO'nis hin jirtu ji'oota muraasa booda waan amaarri qophaa'aa jirutu jira. Fonqolchi mootummaa immoo biyya sanatti ni ta'an fuulduratti waan arginu ta'a jechuudha. Irra deebinee gaaf tokko dhimma kana akka mariitti illee kaasuu dandeenya. Yeroo dhiyoo keessatti mootummaan Amaaraa Finfinnee wajjin wal qabsiisee waanta jiru irratti fonqolchi mootummaa ni raawwata. Fonqolcha mootummaa jiru kana keessatti immoo aarsaa barbaachisu kaffalanii mootummaa giddu galeessaa dhuunfachuudhaaf Finfinnee dhuunfachuudhaaf halkanii guyyaa birrii miliyoona guddaadhaan irratti hojjechaa jiru. OPDO'n yeroo muraasa booda fonqolcha karaa Amaaraatiin irratti raawwatu yoo akka Abiishee Garbaa quba nyaachaa jiraachuun baattee walumaan taajjabuuf jirra. Haalli biyyittii jiru humna Oromoo jabeessuu, qabsoo Oromoo jabeessuu, dargaggoo Oromoo jabeessuu, ayyaan lallattoota salphisuu of keessaa baasuu yookaan gorfatanii kaayyoo fi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo sirrii ta'etti deebisuudhaan elaaf elaameen wal hubachuudhaan warri hooggansa siyaasaa keessa jiran achii achi godoo dhaabbatanii dhaaba 203 dhaaba 100 maalii jedhan kana dhiisanii warrumti Oromoo ta'anis warri mootummaatti galanis dhaaba maqaa dhaaba moggaafatanii Oromiyaa keessa deemu otoo hin taane akkuma galanii mootummaa bira dhaabbanna jedhan sana kallattiidhumaan ODP keessatti makamanii sochii mataa isaanii gochuu warri immoo akka mormituutti ta'an immoo gar tokkotti dhufanii yaada waliin qaban waliin luucceeffatanii akkaataa kanaan Oromoo fi Oromiyaa humneessaa yoo hin deemne biyyittiin gara hin taanetti deemaa jirti. Haalli amma jiru immoo qabsoo Oromoo fi Oromiyaa dhiibaa kan jiru malee kan ofitti hammataa jiru miti. Gara fuulduraatti waan ta'u walumaan laallabee kan. Ulfaan Gaaddisaa Garbaabaa dhugaatti
dubbii bilchina ati yeroo adda addaatti nuu kennitu salphaa miti. Gama kanaan illee ani ka miidiyaa kokonaatti guddaan si galateeffadha. Qeerroo jiran keessaa as baatee yeroo qabdu kamii fiigdu keessaa illee battalansii bilbilutti dhiyaattee yaada kee yaada hubannoo kan akkasitti laattaa. Ammas utuu hin dadhabiin dargaggoota akka kee biyya hambaa kana keessa jiran ijaarte. Miidiyaan koo isiniif bilisadhaa 3-4 taatanii baay'attanii dhuftanii irratti ijoollee keessan obboloota keessan biyya keessa jiranii qixa dandeessaniin isa kaan karma dandeessaniin isa kanas dubbii hubannoos karma dandeessan kanaatiin akka barsiiftan gamanumaananii waadaa si galfattaa galatoomii ulfaadhuun siin jedhaa gaaddisa. Ayyee galatoomeetillee beekan haala amma jiruun waan qabdee ati sitti fufii egaa nama dhugaa irratti hundaa'u yeroo gabaabaa keessatti isa hubachuun hin ulfaata. Dhawaata keessa dhugaan ati qabdu mul'achuu waan danda'uuf obsaa fi tasgabbiin sagantaa keessitti fufii sagantaa kee haala hawaasa bal'aa hammachiisuu danda'uun waanuma amma qabdetti fufii yeroodhaaf namni si hubachuu dhiisuu ni mala garuu fuulduratti dhiifama siin jedhee waan ati qabdee deemtu sana haqa gaafa ta'uusaa hubatu namni galata si galfachuu danda'a. Egaa yeroo kee fi aarsaa gootee waan gootu hundarratti keessattuu waan Oromoo laallatu irratti waan gootu irratti atillee gama nama kallattii walqixaan ilaaluun galata qabdan jedha. Haala qabdee ittuma fufii galatoomii kanuman siin jedha. Daawwattoota keenya egaa kun qophii ODM Oromoo Digital Multimedia Miidiyaati. Egaa qophii kana YouTube chaanaalii keenya kunoo kana jalatti isinii hidheeraa hordofaa subscribe godhaa peejii keenyas share godhaa follow godhaa. Karaa kan biraatiinis miidiyaan kun kallattumaan karaa ittiin imeelii keessanitti dhufuu fi qixa isin jirtan hundumaatti akka inni dhufuuf inni guddaan subscribe gochuudha. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa sirba kanaa wajjiniin nagaatti. Ale moro batalila ya imale wa murte si wa manunu dubte waka salgambora na waka torban barentu waka sagal tamangarba waka chicho gurati waka bokku guracha waka gadashanani waka haro wala buhu waka uma oromo guracha ganna bane boka birano kalchi darare sanyin kenya prible kenu galchi gada roba nagaya barri kuba gapin Umaha guracha guracha umamnis guracha Resi yo birano fugalani rabbiif gumacha Badesi kan tolutti bahani birangara malkala Ugan ilma rabbiti kadaddo ebbisi saharkae Oh Gadang kuni sadeta kabo sadeta mareo Udang kuni malkang kuni varsera kabai sadeta mareo ya in kuni kadure kabo sadeta mareo malkang kuni irresi varsera kabai sadeta mareo Sadenni kan gadati ya in kun kan dudati galanni kan umati irresi ka waga marmaru umati amannetu umaman kadhannetu harara sargannetu bilani oromo malkatiriru uda oromo ta goranne safu saba keenyaan dagane
harkatti barjiidhaa qabanne uumaaf uumama isaan saganne duudhaa Oromootaa qoranne safuu saba keenyaan daganne harkatti barjiidhaa qabanne uumaaf uumama isaan saganne Belafi hongeetu jokkoo dhagala Gadaafi jifuun keenya nu okkala kan biqilee daraaree firii godhata kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata oduu waggaanii dharraadha ayyaani oduu waggaanii silsilliidha ayyaani oduu waggaanii dharraadha ayyaani oduu waggaanii silsilliidha ayyaani Umaha gurraacha gurraacha uumamnis gurraacha Irreessi yoo birraan lubbuu galanii Rabbiif gumaacha Badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaa dhaqu Dhugaan ilma Rabbiiti kadhadhu eebbisiisa harka'e Gadaan kuni sadeeta qaboo sadeetan mareeho Duudhaan kuni malkaan kuni barseera qabaay sadeetan mareeho Yaa'iin kuni kaaduree qaboo sadeetan mareeho Malkaan kuni irreechi barseera qabaa sadeetan mareeho Sadeenni kan gadaati yaa'iin kun kan dhugaati galanni kan uumaati Irreessi kan waggaa marmaaru Uumatti amanneetu uumamaan kadhanneetu haraara sarganneetu Bilaala Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini rakkattu si rabbii jira biiloftuu sobsii ta'i Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini fageenya na dhoowweef malee si aduun himne ayyoo koo